Dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beekta. Aye. Fardi abbaa qaba beekta. Aye. War Minilik leellisu fardi khasaati jedhu maal jettaan fardi khasaati inni fardumisaatiin dhufee. No inni calqaba harree yaabbatee dhufee. Gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu. Seenaan immoo rirmi nyaatu beekta. Seenaan seenaadha. Okay? Yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee Adwaa faana wal qabate warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkee irraa kaase minni wotoorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deema ta'an beekamu. Ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjiirti farda jalatti qabanii kan deddeemne. Sangaa fardaa si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbatu. Namoonni siidaan kun kajiganii jedha siidaan kun yoo jig. Fardi akka fardi kan Oromoo. Fardi kan Oromoo. Akkam tolcha. Farda akkamitti jigama. Akkam tolcha. Kajige yoo inni isaarraa jigsan malee. Okay gaa inni. Walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee. Anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beektaa waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami. Akkan. Biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeki. Akkan. Minilik siiti yakkamaa moo yakkamaa? Oh my God. Oh my God. Ani inni gaa reeffaa miirammaa ekeraadhanni. Jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera. Seenaan immoo dhugaa. Kan sobaa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheera jedhee sobaan si himata. Nama lubbuudhaan hin jirre. Aannolee irratti kana godheera, calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu. Aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan. Warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu bara mallee ulfajjeessaa jira beektaami. Inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure, harka yoo mure. Maal inti ni gaa doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarraa kan farda hatu kan farda saama walumaa galatti yakkamaa hamaa yakkamaa beeta mangisti keettee Oromoon lolti wanniin isa khasiidaan isa beeta mangisti kan palaasii mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate maltee fi wanni sun rifadheeran maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama intini nayyaaddaaf wanni maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikkaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta. Okay? Dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun si gale. Dhubirratti saatiin qabnu waan deemuu jirtu fariifachuu jirra. Namootni hedduun agammaa keessumaa warri sirnaaf xinyaa leellisan Atseen Minilik difeend godhu namichi kunini nama Itoophiyaa hooli waar waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kemaa. Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Isaan sirrii miti. An kannaan galle silaawoo isaan nabiyyii miti yookaan isaa Iyyesuusii miti. Namumaa miti. Ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo yakkamtoota yaa amma laal biyya faranjii kanatti gurraachannaa luka dhiqan argiteetta warri adiinam maal beekwam abbootii isaanii yakka sana dalaga miti qaroomuun akkasii beeka wallaalummaatti itti taphataa bar. Odeeffannoo jajjabduu dhagaye dhoksatante jechuun nama mormatiin ragaa waan qabuuf jechuu qiyya. Hacaaluu Hundeessaa jirraa maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba. Mormatiin. Ati na basaasta jechuudha. Sin basaas dhugamuudhaan kan callaa oni naa jedhe. Dhugamuudhaan. Dhuga. Garuu hin baane sirboota hedduu hojjechaa jira. Rakkoon qabu waan ka'uu hundaaf kadeebii ta'uu hedduu jira. Guyyaan itti bahu gaa hin baha gaafa bahu. Istuudiyoo keessa dhaqxee kan hojii hojjechaa jiru yoo quba qabaate. Akka biltsiginnaa birrii naan kennine akkamitti quba dhabde. Kanan qulqulleeffanne.
Ajaalu Hundeessaa boonsaa dhumirratti loqoda hangafa Oromoo kana jaaladha beektaa ka booran ittiin haasa'u afaan kana baay'ee jaaladha inni biraan akkaataa itti dhiyeessitullee bareeda wanti hojjetamuu qabu karaa gama miidiyaa keenya miidiyaa afaan Oromootiin banaman hundi isaanii otoo tokkummaa Oromoo irratti tokkummaa ishii TPLF ittiin xiqqoo goone sanarratti too hojjetame. Ulfaadhi galatoomii Hacaaluu Hundeessaa dhumirratti addaan ba'uun dura sirba tokko nu affeerte addaan baana. Sirba Hacaaluun nu affeer dhageen. Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi 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 yaawa irraanfachuuf. Yawa irraanfachuu sirba Hacaaluu Hundeessaa jirraan irraa gallaa Hacaaluu Hundeessaa artist Oromoo beekamaa jir maalan jir ees jirte sirba